Oromooti nu waliin tura. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya sagantaan raadiyoo BBC Afaan Oromoo har'aa eegaleera. Qondaalli mootummaa naannoo Oromiyaa waa'ee mootii Abbaa Jifaar feesbuukii dhuunfaa isaanii irratti barreessan hojiirra ari'amu. Egaa waan sanas gaafan barreessanii akkuma dhaloomamu tokkotti jaalalaatiin barreesse malee akka hagas hara hojii Abbaa Jifaar garummaa Abbaa Jifaar dhiyeessuudhaaf hin turre. Ganda haroo bootaa kaaba Keeniyaatti sababa walitti bu'insaa gosaan ontee hafte. Duri nagumaana doteennu adiisi dhufeennaan baqan. Anuu baqateeni. Maa lubbuun namu dhufee mi'oofte. Muddamaa Chaayinaa fi Taayiwaan hanga dhukaasa misaa'ilaatti ga'e irrattis gabaasa qabna. Saganticha kan isiniif dhiyeessu Anzala Lamtaaddisaati. Tibba kana daandiin qilleensa Itiyoophiyaa imaltoota paaspoortii Eertiraa qabatan kamiyyuu karaa oonlaayinii cheekiin gochuu dhorkeera odeeffannoon jedhu miidiyaa hawaasummaa irratti bahee ture. Dabalataanis imaltootni Eertiraa immigireeshiniin Itiyoophiyaa dhimma viizaa irratti imaltoota Eertiraa kan Afrikaa biroorraa adda baasee loogeera jechuun komii dhiyeessaniiru. Daandiin qilleensa Itiyoophiyaa dhimma kanarratti deebii kenneera Firaa'ol Balee. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa ergaa karaa imeeliin BBC'f deebiseen imaltoonni Eertiraa karaa oonlaayinii cheekiin akka hin gooneefis ta'e paaspoortii Eertiraa tarree siistama keessaa baaseeraa jedhamuusaa waakkateera. Imaltoonni Eertiraa karaa intarneetiin dursanii cheekiin gochuu kan hin dandeenyeef sababa rakkoo teeknikaa yeroof mudate akka ta'e daandiin qilleensaa kun beeksisee jira. Yeroo ammaa kana rakkoo mudate kana furuudhaaf hojjechaa akka jiru kan hime daandiin qilleensaa Itoophiyaa imaltoonni Eertiraa yeroo dhiyootti karaa oonlaayinii cheekiin gochuu akka danda'anis BBC'tti himeera. Dhimmi biroo imaltoonni Eertiraa kaasan immigireeshiniin Itoophiyaa Eertiraanota dabalatee imaltoonni paaspoortii Afrikaa qabatan baay'een yeroo Finfinnee gahanitti viizaan isaaniif kennama jedhamus imaltoota Eertiraa garuu qoodeeraa kan jedhudha. Kana ilaalchisuun daandiin qilleensaa Itoophiyaa deebii BBC'f ergeen imaltoonni Eertiraa yeroo Itoophiyaa qaqqabanitti dursanii viizaa argachuun kan isaan irraa hin eegamne ta'uusaa ibseera. Eenya kana dhimmi ka'aa jiru biraan waa'ee daballii gatii balalii daandii qilleensaa Itoophiyaa Finfinnee Asmaraa gidduu jiruuti. Balalii sa'aatii 1 fi daqiiqaa 40tti dhiyaatuuf doolaara 1,000tti dhiyaatu gaafatamaa akka jiran maamiltoonni komataa jiru. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa gamasaatiin weerara koronaan booda gatii tikeetii irratti daballii gatii muraasaa taasisuu isaa mirkaneesseera. Haa ta'u malee gatiin tikeetii weerara koronaa dura deemsa tokkoof ture doolaara 279 akka ture yaadachuun kan ammaa baay'ee akka hin jijjiiramne ibseera. Aangaan Ameerikaa Naansi Peeloosiin Taayiwaan erga daawwattee booda Chaayinaan naannoo Taayiwaanitti shaakala waraanaa guddaa gaggeessuu eegalte. Chaayinaan misaayiloota baalistikii gara daangaa Taayiwaanitti dhukaasteetti. Muddamni kun daawwannaa qondaalli olaanaa US Naansi Peeloosii Taayiwaanitti taasisan hordofeeti. Beekaatuma. Chaayinaan misaayila baalistikii fageenya dheeraa 4 gogga'u 11 dhiyeenya qarqara galaana kaaba bahaa fi kibba lixa Taayiwaanitti gara bishaanitti dhukaaste. Taayiwaan ammoo akka Kooriyaa kaabaa misaayila gara galaanaa dhukaaste jechuun Chaayinaan qeeqte. Chaayinaan dhiyeenya Taayiwaanitti shaakala waraanaa guddaa gaggeessaa akka jirtu yoo ta'u, heelikooptaroonni Chaayinaa samii galaana Taayiwaan irratti mul'ataniiru. Dhukaasni misaayilaa fi shaakalli waraanaa Chaayinaan dhiyeenya Taayiwaanitti gochaa jirtu kun daawwannaa afyaa'ii mana maree US Naansi Peeloosiin wal qabata. Naansi Peeloosii roobii darbe akeekachiisa Chaayinaaf osoo gurra hin kennin Taayiwaan daawwatan. Chaayinaan Taayiwaan akka naannoo isheerraa fottokteetti ilaalti. Humnaan osoo nafiin akka ofitti deebiftus dhaadatti. Ameerikaan gamasheen Taayiwaaniif beekamtii kennuufi baattullee hariiroo cimaa waliin qabdi. Hariiroon kun akka Taayiwaan ofittistuuf meeshaa waraanaa itti gurguruu dabalata. Ministeerri ittisaa Taayiwaan gama kaaniin sirna ittisaasaa cimsatee haalicha hordofaa akka jiru beeksiseera. Shaakalli waraanaa Chaayinaan gochaa jirtu kun ulaa galaanaa dooniiwwan hedduun irra deddeebi'an akkasumas kallattii xiyyaaronni Taayiwaan qubatanii fi Taayiwaan irraa ka'an irra balali'an irrattidha. Muddamni Chaayinaa fi Taayiwaan daawwannaa Naansi Peeloosii hordofee tibbana dhagahamus addunyaa bakka lamatti qooduu hin hafu. Biyyoota Afrikaa keessaa Eertiraan daawwannaa Naansi Peeloosii Taayiwaanitti taasisan mormiteetti. Dubbimaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Ambaasaddar Mallas Alam dhimmoonni dippiloomaasii biyyoota addunyaa garagaraatti mudatan Itoophiyaa kan yaaddessan ta'uu himan.
Tibbanas muddama Chaayinaa fi Taayiwaan gidduutti mudate xiyyeeffannaan hordofaa jiraachuu kaasaniiru. Itoophiyaan imaammata Chaayinaa tokko waan Chaayinaa irratti ejjennoo hin raafamne qabdis jedhan. Muddamni Taayiwaanii fi Chaayinaa kun waraana biraa akka Raashiyaa fi Yuukireen kaasa sodaan jedhu ammallee jira. Oduu gaggabaabootiin gaggeessitootni Sudaan kibbaa lamaan yeroo mootummaa cimsaa ji'oota 24f dheeressuun filannoo haalaan eegamaa ture bara 2024tti dabarsan. Saalvaa Kiir fi Riek Maachar sagantaa siyaasaa bal'aa waliin qopheessan Juubaatti har'a waliin mallatteessuun filannoo bara dhufu ji'a guraandhalaa eegamu dabarsaniiru. Manni murtii Biraazil namoota 4 balaa abiddaan mana shubbisa halkanitti ka'e lubbuu galaafateen himatamuun hidhaa waggaa dheeraa irratti darbee ture bilisa baase. Bara 2013 balaa abiddaan mana shubbisaatti ka'e lubbuu namoota 242 galaafatee ture. Dhimma ittaanuun qondaalli waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaa tokko waa'ee mootii Abbaa Jifaar feesbuukii dhuunfaa irratti barreessuun hojiirraa ari'aman. Zalalam Boruu ogeessa koominikeeshinii olaanaa waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa yoo ta'u waggoota hedduuf miidiyaa akka OBN fi FIB keessatti gaazexeessummaan hojjechaa ture. Torbee darbe keessa masaraa mootii Abbaa Jifaar erga daawwatee booda miidiyaa hawaasummaa dhuunfaa irratti barreeffama dhimma mootii Abbaa Jifaarii fi haadholii warraa isaaniitiin wal qabatu suuraa isaa siree mootichaa irra taa'uun ka'e waliin kan maxxanseen qeeqameera. Boodarras hojii isaa irraa ari'ameera. Zalalam turtii waa'ee keenya maatii olaanaa waliin taasiseen maal akka uumame akkanaan hima. Ani masaraa Abbaa Jifaar wayitan daawwadhu waan dhaga'e irraati kan inni barreesse. Egaa waan sanas gaafa barreessani akkuma dhaloomamu tokkotti jaalalaatiin barreesse malee akka hagas mara hojii Abbaa Jifaar garummaa Abbaa Jifaar dhiyeessuudhaaf hin turre. Haa ta'uti miidiyaa hawaasaarra waan kun guyyaa naguma ture galgala halkanii kan inni jijjiirame akkaataa kamiitiin akka isaan kana akkas godhan hin beekne. Seenaa Oromoon Abbaan Jifaar qoddate Oromoo hunduu qoddateera. Anis akka Oromoo koomitti seenaan Abbaa Jifaar seenaa kooti jedheen jaalalaanidha malee kan ilaale. Egaa yeroo dubbiin jijjiiramu maaliif akka jijjiirame nanaan seera dubbachuudhaaf. Waan kun garantaanitti jijjiiramuu gaafa baru waan sana ergan balleessu booda dhiifama gaafadheen ture. Namoonni baay'ee arganii dhiifama gaafachuuf arganiiru jedheen amana ammas yoo barbaachisaa ta'e ammas dhiifama gaafadheera. Isa booda gara waajjiraatti gaafa deemu wiixata ganama meeshaalee sirra jiru gashiiti naan jedhaniini. Mammaatti xalayyaan qaqqabamtuu hin jiru. Afaan wanni sitti himame maali? Afaanii waan natti himame humni namaa meeshaalee sirka jiranii akka gashiituu ajajameera naan jedhe. Xalayyaan hin jiru maaliif jennaan hin beekne gaafadhu naan jedhe. Abbaa hoogganaa koo gaafannaa anillee hin beekne hoogganaa olaanaa manichaa gaafadhanii hoogganaa olaanaa manichaa na dubbisuuf fedhii hin qaban ture. Kanumaan inni dhiisee bahini. Ati waajjira pirezidaantii keessatti ga'een hojii kee maali? Haalli qaxarrii kee hoo kontiraata moo dhaabbataadha moo akkam? Waajjira kanatti ogeessa olaanaa koominikeetara olaanaa jechuudhaan qaxarameeni kontiraataanidha. Amma sababa miidiyaa hawaasummaa dhuunfaa kee irratti waan kana barreessiteen hojii kee dhabdee akkaataa wantoonni miidiyaa hawaasummaa kana irratti illee itti hiikaman irratti waan sirra ga'e kanarra waan dhaamti yoo jiraate. Ani amma nama tokkotti yoo dogoggora ta'e dogoggoruu kootti illee amanee ifama gaafadheetan ture karuma miidiyaa hawaasaa. Haa ta'uti biiroon ammoo wanti miidiyaa hawaasaa irratti haasa'ame kun dhugaamoo dhugaa miti ta'ee jedhee taa'ee na dhaggeeffatu otoo qabuuti tokko nan dhaggeeffanne karaa namootaallee gaafatan ture. Hiree akka kana naa kennuudhaaf eeyyamamoo hin taane ani arrabseeraan jechaas hin jiru garuu ammoo waan ani godhe sirriidha jechaa hin jiruuni. Waan ani gaariidha godhee yookaan immoo akka kootitti godhee fudhadhee namoonni biroo waan hammeessaniif qofa balaansii sanaatiin hojiirra dhaabadhu jechuun baay'ee natti dhaga'ame. Waajjirri koominikeeshinii magaalaa Jimmaa ergaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti barreessee tureen gaazexessaan kun barreeffama isaatiin mootii kabajamaa fi jaalatamaa kana xiqqeessee arrabseera jechuun tarkaanfiin fudhatamuuf adeemsa irra jiraachuu eeree ture. Itti gaafatamaan waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Mogas Hidhee hojjetaan kun maqaa waajjira kanaa fayyadamuudhaan mootii Abbaa Jifaar waan xiqqeessee fi sababa biroon hojiirraa ari'ameera jechuun BBC'tti himaniiru. Mootii Abbaa Jifaar uummata naannoo sanattis Oromiyaa irratti kabaja qaba. Jireenya dhuunfaa isaanii keessa galanii waan inni barreesse ala deemaa maal jedhaa hin jedhu argachuu dandeessan. Balleessaa maqaa waajjira pirezidaantiitiin namoota kamirrattuu Abbaa Jifaar dhiisitii namoota kamuu tuquun qabu.
Nuti isa duwwaa miti duras performaansiin kominikeeshinii waajjira keenyaa dadhabaa waan ta'eef qorannaa duraas qabna. Isuma walitti dabalatee daganaa hojjetaa miti kontiraata malee hojjetaa dhaabbitii miti. Ka xumuraatiin hammina waraanaa yoo himuun barbaachise gandi kaaba keeniyaatti ontee ragaadha. Ollaan dura ijoolleen keessaa wacan ega ona taatee waggaan darbeera. Walitti bu'insi gosa Booranaa fi Gabraa bulchiinsa Marsaabeetitti hammaatee ollaa harobootaa namarraa godaanseera. Dhiyoo ega mootummaan Keeniyaa uggura labsee jiraattotni qubaan lakkaaman qe'eetti deebi'aa jiru. Taatullee filannoon Keeniyaa rakkoo uumuu mala jedhanii yaaddoo qabu. Ammayyuu taanaa qe'ee one kana dhaqee daawwateera. Kunneen jiraatota ollaa haroobotaati. Waan lubbuun hafaniif waan keessa darban dubbatu. Addee Naawwoo Isaaqoo Gurraachaa haadha ijoollee 11ti. Maan abboo isa maan labsoodaa maachite teettan maan jedhanii sodaanne wariirree baqan. Fittaan guddoon ammoo eegisu naasite. Guyyaa qaaraa dhufanii reellee yaanurra fudhatan. Diddaa immoo tokkonarra fudhatanii. Waldhibdeen gosa Booranaa fi Gabraa bulchiinsa kaaba Marsabititti erga ammaatu eegalee waggaan dheertu. Gaaf kaan tasgabbaa gaaf kaan ammaata. Ammoo booda kanatti caale. Addee Awoliyoo Dambiin ollaa Addee Naawwooti. Ijoollee 6 qabu. Duri nagumaana doteennu adiisii dhufeennaan baqan. Gara ollaa ala hewaa qosoonadhanii laf guggubanii ollaa dhaabaa haan akkas gubanii ennaan lubbuu sodaannee ennaan maantaan keessa baan. Nu keessa baan ennaallee miini attuulleen dhuftee miinallee cufnurra cabsanii jedhanii ammoo waan gugurratan malee lubbuu namaan baasine galata waaqaan keessattuma wanni akkasiin galle. Qe'ee ollaa haroobotaa jedhan kana abbaa warraa 60 olitu jiraata. Ega yaaddoon waggaa tokko dura qeerraa buqqisees kan qe'eetti deebi'an baay'ee xiqqoodha. Ganda kana keessa deemeen daawwadhe. Yeroo ammaa qe'ee namni keessaa godaane kan one keessa jira. Namuu mul'atu sagalee namaan dhaga'ani. Horiin illee hin jirtu. Qe'ee namni keessa hin jirre kan aramaan keessa duude lafi hin qotamne dallaa jijjige fa'itu mul'ata. Bakka kana jiraachuu miti as dhufanii deebi'uu kan yaaddaan xiqqaa miti. Namoota waan gaafas ta'e nutti mana argachuun salphaan turre. Abbataa Dikaloo bulchaa bakkee Jirimee jedhamuuti. Haroobotaan bulchiinsa isaanii jala. Rakkoon ammaannaan isaanuu baqatanii magaalatti galan. Eegisuun iyyuu lafti wal haatee dirkeessa wal obbaasa. Dukka nama seenanii namicheessa. Karaa gula siicheessa. Akka malee lafti hammaatte duuba anuyyuu akka chiifaa arda keessaa baqadhee dira galle. Eegasii mootummaan Keeniyaa baatii caamsaa keessa uggura labse. Namni ganama sa'aatii 12 dursee mana akka hin baane galgalammoo 12 dursee akka manatti galuu labse. Waraannis bobba'ee meeshaa guuruu eegale. Qawwee saabanii kariibuu 200 wayiif lafa cufa walitti guuranii ardaan kiyyalleen aga kariibuu 15 deebis. Gamma biitii akka dansa cufa hin galle ollaan kunuu 50-60 oli namicha callaa gale. Amma wanni dhibuu jiru kuraallee dhaanirra hin ba'an. Meeshaa kana hidhattoota Itoophiyaa keessaatu daddabarsaa jedhu aangawoonni Keeniyaa. Egaa uggurri labsamee amma nagaan buutee amma jijjiirama jiraa jedhu jiraattonni dubbisne. Akmalee dassa akmalee mabeddele koonnoo dhufte gaaf karaa kana namni guliin ba'u karaan kun iyyuu on karaan gaarii kalaamii kun am namni nu guliyyaa karaa kana iyyuu akmalee dassa yoo nagaa kun akkanuma nu ejjate akmalee dassa kaafiyuun nu guddoo jijjiirti yoo kaafiyuun ta'e nu iyyuu gadi hin buunu duri gubbaa gaaraa sun korree gaaraan akka lafti jirti laalla ammoo ammatti tan gadhumne keessa iyyuu buluu jira. Taatullee filannoon Keeniyaa torban dhufu taasifamu deebisee nu buqqisa jedhanii yaadda'aniiru. Dhibdeen gosa Booranaa fi Gabraa sababa babal'ifannaa lafaa fi kaaniin hammaate. Ammoo namoonni siyaasaa guddoo hammeessan jedhu jaarroleen. Namoota 6 qe'ee kanatti deebi'an keessaa 3 Boorana, 3 immoo Gabra. Isin akkam waliin jirtu jedhee addee Awoliyoo gaafadhe. Agdurii illee dasa wal callaa qabnam walum callaa waa elfan. Hojjechuun fi dhabnuulee dhannee walirra fudhan ammumtanaayyuu. Gara keessa namni eger siyaasa inum qaba yoo atin qabne tokko dhibiin egerfaa yaad dhibiifa qaba ammoo hataatuti yaad sun hin garu nu yaad sun hin agar. Kun taatee Marsabit keessatti ta'edha kan dhaggeessan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya Keeniyaan hagayya 9 fuuldura keenyas filannoo pirezidaantummaa ni gaggeessiti. Sagantaa irraa asumarratti xumurree jirra kan isiniif dhiyeessan Zalaalamtaa Addisaatiif Raafolee Dhugaasaa qopheessuun akkasumas gama gummaatiin kan Mubaarak turtii taasisnee jirra waliin halkan gaarii qabaadhaa boru walitti deebi'a.